uummata kontinni balleessan jiru qaama mootummaatu qabe jechuun ijoollee mucuma tokkotu jira saahibuma isaati namni kamuunuu karaa irratti osoo hiriyooma keetii waliin osoo teessuu afaanii waliin buuta akkuma sana noormaanuma wayii isaanii afaan keessa akkana waliin bu'anii osoo isaan afaaniin waliin qaaqanu argumaan akkana yeroo wal darban qaamni mootummaa argee qabee jechuudha. Malee uummata takkaa biyya kana keessatti inni nama wajjin wal lolee mana hidhaallee seenee hin beeku badii wayiillee godhee hin beeku namaanillee walitti hin bu'u. Ammoo inni baajata biyya kanaa qaba baqattummaan isaa mirkanaa'ee fi waraqaa nama kamuu oliyyuu qabaa jechuudha. Amma yoo inni ka'ee biyya kana keessaa galee anillee ilmaan keenya illee ni galla keeziin keenya karaatti badaa jechuudha. Maaliif angoo waraqaan kiyya biyya kana keessatti dhageettiin qabu furmaatan qabu waraqaa adii namni kamuu ni beeka namni biyya kana jiru. Koffaa lammaffaa ammoo keezii nuti maqaa isaatiin galfanne ijoolleen kiyyallee waraqaa isaarra jiran. Andeemeetu ijoollee kana waraqaa kiyyarra deebisuufu ijoollee kan ofirra deebisuunu porososii baay'ee na barbaachisa jechuudha. Ganaa xabaqaa na barbaachisa. Ana ammoo bakkootis sana fiiguudhaaf deemuudhaaf huyna hin qabu. Kaleessa malee gaafa guyyaa 17 halkan sa'a 3tti deemee achi oolee bulee jechuudha. Magriiba ilmaan kiyyatti gale hamma yoonaa qoonqoon na cufamtee jirti mataan na dhukkuba. Ilmaan kiyya jiraachuu kan bishaan liqimsa malee wallaahi laazim achi nan itti jiru haala ulfaataadha sinii galee achiin bilbila kophaa kiyya sanuu hanganda Oromoon galtu hin galu sinii galee. Osoo ammoo yoo kaatee gabbaatee namatti wanta tokko himatte maallaqaaf siistemii dalaganii siin jedha namni sii galee miti. Wallaahi laazim namni waan hin taane narratti yaadaaf rakkoo gankoo calliseetuma baqqaane hamma hajaaniin naa haba'uudhaafan rakkoo kiyya dhokfadha. Amma inni eega qabame guyyaa 15dha akka itti jirru anaaf rabbitu beeka. Garuu ani walumaa galatti wanti nan barbaadu innummaan nagaadhaan bahee ilmaan isaa akka isaan gammadan. Amma kaleessa ijoollee birattidha kan isaan akka malee dhahan sii galeemi. Isa dhayani wallahi waan garaa nama nyaata. Abshir dhiisi hin boo'in siifootiyya. Rabbiin haa baasu. Wallahi namatti dhagama hawaasa keenya. Yaa Dhiisi. Jumaadha ziyaaraa deeme. Kazaan guyyaadhaan halkanii guyyaa nyaata geessa saayimni isaa tokko na waliin dhaabbata abbaa wajjuudha. Rabbiin jeezaa isaa jennataan deebisuu fi ijoolleen isaa abbaa jettee na cinqitee jenna abbaa isaaniitti agarsiisuudha geessa. Kazaan abbaa dubbisu ijoollee yeroo inni dubbisuudha dhufu ilma saree jettee ilmoo kiyya darbite. Dhiisi abshir hin boo'in siifootiyya hin boo'in dhiisi waa hundaa beektaa obsaan bira darbanii akka namatti fakkaatu sammuu gufin dhukkubsin. Ani isaaf osoo hin taane wanti na boochisu ilmoon kiyya daa'imni kiyya halkaniin achitti isa jarri abbaa rukutan ijoolleen argite asirratti liivii irratti baabaa kiyya kaa godhanii baabaa kiyya rukutanii jedhanii ijoolleen asitti dhufanii booyu mana keessatti ka isaan abbaa tumanu ijoolleen arganii mucaan kiyya hanga yoonaa ni rifataa jechuudha. Hirriba keessa ol ka'eettiin maskootii irraan utaalee mucaan jechuudha halkan amma eega hidhaati jechuudha ni rifatanii booya. Amma nyaata geessinee dhufne yeroo nyaata geessinee dhufnu ijoolleen kan koo baabaa kaa jette mana hidhaa quba natti qabde saniifuu ani hin beeku. Wallahi garaa nama nyaatti yaaki wallahi. Abboo mee uummata sheeris godhaa koppiliin godha. Nama kanaa sagalee haa taanu. Osoo hin beeku as keessatti osoo magaalatti alhamdulillah jechuun waan hunda caala. Wanti kana caalus meebii dhufuu danda'a waan ta'eef rakkoo hin qabu kun caalaa ilmaan kiyyaatti waan ta'eef wanti nan godhu hin jiru inshaallah. Uummata Oromoo illee asirratti cinquu hin barbaadu. Uummanni Oromoo sababaa kiyyaa guyyaa hunda biizii ta'uu hin qabu. Abshir siifootiyya hin boo'in obsi wanti rabbi jedhe hundinuu inuma taati. Rabbiin ni baasa inshaallah. Taani uummanni Oromoo illee bira jira waan taateef namni hundinuu sagalee haa ta'uu fi Oma kawaa balleessu yoo taate gartee wanti seeraan deemaa isa nama qabu biraa baasanii inni nama hin qabne achi keessatti hafa waan nama ajaa'ibu. Walumaan qabamanii walumaan gartee rakkoolee yoo shakkamallee ta'e shakkamsuunillee shakkama wal fakkaatu
sumbiraa baafama sun achi keessatti hafamee ilaalaa jira keenya haga namni gartee ani asirraa hunda keenya nama biraarraa dhaga'ee akka waan namni isa baasee inni nama akka waan nama qabuuti jedhani. Waan akkasiisan dhaga'ee garuu ani dhugaa soba taatee garuu hin beeku. Sanillee yoo taate namnummaan jala bu'ee waan kana qorataa jiru hin jiru bara. Nama iddoo achi keessaa qabnaa jira keenya kanullee beeknu kan rabbillee hin beeku. Namni namaafuu sagalee ta'u hedduutu jira achi keessa. Kakaleessa waliin firaallee maa bira dhaabbatanii mucaa kana maa bira dhaabbachuu dhaban maa sagalee ta'uufii dhaban akka guyyaa 15 kana maaliif gadi baasuu dhaban uummatatti. Uummanni waan godhu godhee jira akka guyyaa 15 kana dhugaa rabbi silaa kanatti ta'anii ilaaluun hin barbaachisu. Atillee yoo taate siifoo maaf uummatatti yoo himte gadi baate kuni waa wannaa wayituu hin qabu. Biyya namaa keessa biyya ofii keessa jiru isa mataa isaa ta'e qabamee galuu danda'a rakkoo hin qabu. Nasbii ijoollee tana ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolleen tun achi keessaa nama hin qabdu lafa hin qabdu hadha humnaan jiraatti dhiigaan jiraatti ijoolleen tun. Lammaffaa immoo poroosesiin amma gaggeeffamaa jiru kun maqaa isaa jala jira. Gaafa sirraa biyya kute osoo ka deebi'ullee taatuuti waraqaan sun ni baddaa jechuudha. Kunillee beekuun dirqama. Kanarratti beekanii Oromoon quuqama godhattee ilaaluun barbaachisaadha. Poroosesii kana xumuruudha. Kaleessallee Oromoo bira dhaabbataan ture ammallee akka duubatti hin deebine waan kana osoo wajjin illee rakkanne dirqama ijoollee tana namni waliin rakkate Oromooma. Ilmaan keessanii Oromoo hodhanarraa hojjette Oromoo badee gatuu hin dandeettu biyya namaa keessa gatuu hin dandeettu. Osoo akkas hin taane abbaa jaraa biratti hambisuun beela'us waliin haa beela'u quufus waliin haa quufu waan rabbii isaa riskii waliin haa ta'u ilmaan ofii keessatti hambisuun barbaachisaadha. Hawaasa keenya sagalee ta'aa fi na argaaf osoo hin taane namoonni tokko tokko mooroon yaada keessa sammuu keessan keessaa baaftanii onna jettan rabbillee sodaataa deema. Harki namaa kunuma arge barreessa koomantii meeqa argaatiin tures keessatti jechuudha. Dhiisaa waan akkasiisan keessaa baya. Yoo yaadni kun isin hin taane dhiisaa mana namaa jalaa baya malee sammuu nama dhukkubsinaa wallaahi. Dhaqaa mubaarakin jala barreessaa siifoon si waamti jedhaan hime. Deemamee mubee yaamaani bar namni keenya kun bar maaloo dhiisaa isin waan isin. Laa jala barreessaatiin turan reef argeetiin ture jala barreessaatiin turanii hin dhaqa waan jedhaa. Ani wallahi silaa jechuun namni akka na arrabsu kun guyyaa takka illee taatu guyyaa takka silaa na bareen jaa jechuun na biratti silaa wallee nama wal arkin illee ta'ee nama akkamii akka ta'e beektan guyyaa takkaa fi daqiiqaa takkaa fi na arrabsu hin ulfaata jechuudha. Inkaan footooshooppii gootanii maakiidha jechuudha miti isin galee nama arrabsullee aarullee nama arraban beekne jechuudha. Kanaafuu na arrabsitanillee rakkoon hin jiru itti fuufaa jabaadhaa na arrabsaa. Isni godheen jira ammas arraba keessaniif isni godheen jira. Arraba keessan itti fuufaa jabaadhaa. Maaliif jenna yoo na arrabsitan malee namni isin laalullee waan hin jirreef yoo maakii yoo jayin namni yoo maakii jette kun nama kuma tokko isin laala jechuudha. Because rabbi qimama godhee gaafa nama uumu akkana jechuudha. Tokko kana. Akka intala saba guddaa gizeen dubbadhu tokko kana jechuudha. Lammaffaa maakii nama fammasiisu jirti. Nama kanaa isin fammasiisee mucaan deengata isii jaaladha jee kuma dhibba seeneettan. Ilma Oromooti amala kiyyatti na dhaggeeffadhaa. Maqaa kiyyaan namni maakii je'ee fooloo na caala yoo harkatellee wallaahi na gammachiisan. Hedduu na gammachiisa. Ilma Oromooti waan ta'eef Oromummaan yoo Oromummaan wal jalaa waliif wal guddisuu yoo ta'e marra koo qaba haa guddatan maqaa kiyyaan abbaan fedhe haa guddatu. Maakii je'i fooloo yoo namni siif godhe maashaallah maqaa kiyyaan fooloo beekamtii rabbiin naa kennee miti. Maqaa kiyyaa namni mana viillaa yoo ijaarrate maqaa kiyyaa namni Ameerikaa yoo adeemu ta'e maqaa kiyyaa namni lafaa yoo harkate anna gammachiisa jechuudha. Maaliif jennaani histiin qabu namatti. Maaliif fammasa ana malee waan jaamuun fedhuan. Waan tokko daabboo tokko akkanatti nam lamaan kutadhee nyaachuu barbaada jechuudha. Isin galee biddeena waliin kutadhee nyaachuu barbaada. Abbaan fedhe maqaa kiyyaa yoo fammasee na gammachiisan. Wanta na aarsu narra fayyadamee manaa ilma Oromooti waan ta'eef jechuudha. Amaarratiin yoo ilaaltan Habashaan beelloo wal uffisanii akka nama wal fuudhee godhaniiti wal fammasiisan. Akka nama wal fuudhee godhanii akka yuutuuba nama waliin dalagee godhanii xiqqaa isaanii fidanii guddisan jechuudha. Keenyoo yoo tokko guddiste isiin fammasee maarre anuu kanaan fammasan hin aarre isin maa aartan. Anuu namni naan dhufee gisee fammasuu hin aarre bara. Because obboleessa kiyya anas beekamtii rabbiin naa kenni boru wanni kun gubatuu danda'a baduu danda'a. Abbaan fedhee obboleessa kiyya obboleettiin tiyya
fammasan maqaa maakiitiin na gammachiisa malee na naarsu ani abbummaan fedhee wanni godhu maaliif jennaan khalaas histiin qabu waan dhumatti bar kana bar osoo waan tokko ifiin jettanii deemtanii rakkoon hin jiru abbaan fedhe ilma oromoo tokko maakii jee yoo barbaadde proofaayilas na godhadhu nas faarsi akka feete ta'e yoonuma namni maqaa kiyyaan fooloosi goonaan waan bareedaadhaa maaliif jennaan namni tokko maqaa kiyyaan fammasee namni tokko maqaa kiyyaan feemasee geetee booda hojii tiktookii sanarratti yoo dalagu taate bareedu nama hedduu fammasiisne amma guyyaa tokko as gabbee abaluun naan fammasaa jira akkas ta'ee jee dubbadheen beeku haa jabaata ilma oromoo jabaadhaa wallaahi rakkoon hin jiru na bira okay. Samale